Yooyyaa kabajamoo hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa akkam nuuf jirtu waati maatiin nagayaa eeyyeen egaa hordoftoota keenya kabajamoo akkuma beekamu yeroo dhiyoo as karaa toora YouTube keenya Kuyyuu Miidiyaa jettuun wal qunnamnee dhimmoota waqtaa'oo fi dhimma biyyaa irratti yaada wal jijjiiraa jiraachuun keenya ni yaadatama. Maarree har'as akkuma barame dubbii jabduu gidduu tanaa uumameef ka'umsi isaa eenyu kaayyoon jaraa hoo maali isa jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma dhuma qophii keenyaatti akkan hordoftan kabajaan isin affeerra. Jaalalli allaattii gara raqaatti nama geessa akkuma jedhamu finxaaleeyyoonni siyaasaa ergama wayyaanee fi ergama Gibxii fudhatanii biyyi keenya akka badduuf hojjetan eenyu fa'i kaayyoon isaanii yoo maali? Warreen Itoophiyaa balleessanii faana baduuf kaatan adda durummaan juuntaa fi mootummaa Gibxii kan hinaaffaan ija isaa jaamsee laphee isaa dhagaa godhedha. Yaa hordoftoota keenya kabajamoo mee adeemsa shororkeessitoota kanaa jalqabaa hanga dhumaatti xiinxalaa yaada. Shororkeessummaan wayyaanee erga gaafa aangoo qabatanii eegalee waggaa 27 guutuu aangoo isaanii turfachuuf jecha uummata Itoophiyaa wanti isaan hin goone hin jiru. Uummanni afaan tokko dubbatu, aadaa tokko qabu, naannoo tokko keessa kabajaa fi jaalalaa waliin jiraatu, bakka sagalitti hiruun diina walii akka ta'an godhee bulchaa ture. Ammas erga aangoorraa bu'ee aangootti deebi'uuf dhagaan inni hin buqqifne, gaara inni hin dhiibne hin jiru. Karaa dhiyaa shiftaa abaa'oo shanee faayidaa mooksee jala seenee biyya finciluun biyyi keenya akka Sooriyaa fi Yemen taatu gochaa jira. Karaa kaabaan shiftaa faannoo jedhamu bituun sirna atseewwanii faarsisiisaa uummata nagaa ficcisiisaa harka wayyaa jalaan biyya kanarratti badii guddaa hojjechaa jira. Gama Gibxitti gaafan isin dabarsu dhimmi ciminaan hojjechuu Dr. Abiyyi Gibxi qofaa osoo hin taane biyyoota gurguddoo addunyaa mootota ishee waliin caalmaa Dr. Abiyyi waan hundaan isaan caalutti biyyoota Afrikaa garbummaa keenya jalaa baasa jedhanii waan yaadaniif hidha guddicha Abbayyaa hidhuu isaatiin biyyi Itoophiyaa jedhamtu kadhaa jalaa baatee biyya guddaa taate jedhanii waan yaadaniif halkanii fi guyyaa waraana nurratti labsaa oolu. Kana qofaa osoo hin taane meeshaa bitanii karaa ergamtoota isaanii juuntaa biyya keessa galchuun baandaa biyya gantee garaaf bultu nu waraansisaa oolu. Anaan kan naaf hin galle garuu uummanni Itoophiyaa yoom qumaara shororkeessitoota keessaa fi alaa biyya keenya diiguu irratti bobba'een irratti dammaqee biyya isaa mootummaa jijjiiramaa Dr. Abiyyi wajjin ta'uun biyya ijaaraadha. Yaa hordoftoota keenya kabajamoo mee erga yoomii uummanni amantaa kiristaanaa isa Islaamaa jibbee beeka? Mee erga yoomii uummanni Islaamaa mana amantaa kiristaanaa gubee beeka? Yookiin inni kiristaanaa mana amantaa Islaamaa gubee beeka? Mee inni waaqa isaa galateeffachuuf ba'e kaayyoo manaa ba'eef dagatee qabeenya mancaasee galee beeka? Taateen kaleessa uummata amantaa musliimaa hordofaniin magaalaa Finfinneetti taatee uummata kabajamoo sanaa osoo hin taane taatee warra badanii balleessuu, taatee ergamtoota siyaasaa, taatee warra of toltotaati. Yaa uummata Itoophiyaa kabajamoo inni keessaas inni alaas siyaasaaf amantii wal ajjeesuun wal qooduun haa ga'u. Seenaa gootota keenyaa nuti amantiif lagaan wal hin qoonnu, nuti kaayyoo tokkoof baane gargar wal hin qoonnu jedhanii haa yaadannu. Dr. Abiyyi nu uummata Itoophiyaa qofaaf miti nurra darbee nama addunyaaf ta'udha. Haa ta'u garuu nuti kiyyoo diinonni keenya nuuf kiyyeessan keessatti kufnee kaayyoo isaa ida'amaa harka wal qabadhaa tokkoomaa yeroos Itoophiyaa guddifna jedhee osoo inni nu kadhatuu ofiifis kufnee innis akka nu faana kufuuf sakaallee rakkisaa jirra. Wanti guddaan nurraa eegamu yoo jiraate siyaasa qumaartotaa wajjin raafamuu dhiisnee jijjiirama akka biyyaatti mul'atu amannee itti fufsiisuu qofaadha. Warra oduu qabatamaa lafa irra hin jirreen nuraatessumoo hojii boonsaa Dr. Abiyyii fi waayillan isaa hojjetan kan mul'achuu danda'u kan lakkaawwamu amanuutu ulfaata. Hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa kaayyoo qumaartotaa irraa fagaadhaa. Dubbii isaanii dhageessanii obboleessa obboleettii keessan gaddaaf gammachuu wajjin argitan hin dhiibinaa. Warra biyya balleessuuf gurmaa'anii fi biyya akka badduuf fiigaa oolan harka deeggarsaa hin diriirsinaan dhaamsa keenya har'aati. Hordoftoota keenya kabajamoo waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa sabiskiraayib gochuun maatii Kuyyuu Miidiyaa waan taataniif isin galateeffanna. Kabajni keenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Horaa bulaa.